Hello guys, how are you? I am good. Thank you so much. Thank you for watching my video, for love, comment, and also for like, for subscribe. Thank you, my friend, all of. Okay, I go to today. I show something, the best of food. Really, this one is the best food. Try, my friend. After duty, try. This one is good. No need take to time. 5 up to 10 minutes. Really. This food is very good. No all my country, all of country is this one is the best food. Okay. Try to after you writing comment. Okay. Thank you for watching. Also, I will go to show today. This one is I don't know the name of. This one is kind of vegetable. The kind of vegetable. This one is chili. You know, chili is vitamin. Oh, the best of chili. Not hot chili. This one is normal chili. The color of the green one, the yellow, the red one, the yellow one. Okay. This one is lemon. Okay. This one is olive oil. After I have salt, and then you put black pepper. After you have machine, you put this one is in machine, and the carrot. You know carrot. I will show for you. Okay guys, this one is carrot. Carrot is one piece is enough. Okay, this one is 10 up to 50 minutes you cook. Okay, water 10 up to 50 minutes you cook. After all of this, like this or the big one, put after your crash. Span is the best. Try to my friend. Okay, hordoftoota warqee biyyuutii hundumti keessan akkam oltaniittu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Nagaa keessan miti galata rabbiin nagaa guddaa irraa faasaan qaba. Tole egaa guyyaadhaa nyaata madaalawaa kan ta'e, nyaata baay'ee gaarii kan ta'e isinii qabadhee dhufeen jira. Baay'ee gaariidha. Akkasumallee afaan Amaariffaatiin illee kan dhageessanii yoo gidduu jiraattan nan amana akka jirtanii. ሰላም ለእናንተ ይሁን የወርቄ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ኦኬ ቱዴ የሚያሳያችሁ ይሄው የቀይ ስርና የካሮት እንደውም የቃራ ታውቃላችሁ። ቃራ በከለር ቀዩንና አረንጓዴውንና ቢጫውን ነው። ከዛ በኋላ የወይራ ዘይት እንደውም ሌሞንና ጨው ቁንዳ በርበሬ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ በማሽን ትፈጫላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ካሮትም ትጨምራላችሁ። ሳትጨምሩ ግን 5 እስከ 10 ደቂቃ ትቀቅላላችሁ። ካሮቱን ቀይ ስሩን። ከዛ በኋላ ትንሽ ገረድ አድርጋችሁ በማሽን ጨምራችሁ ትፈጫላችሁ ማለት ነው። ሁሉ ነገር ከጨምራችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ቀይ ሽንኩርትን መጨመር ትችላላችሁ። ቁንደ በርበሬ ትጨምራላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትን ጨምሩ አንድ ካላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ለጓደኞቼ ሞክሩት ትወዳላችሁ። ደግሞ አፋን ኦሮሞቲን ነጋ ዋቄ ሲኒፋተው egaa obboloota ko baay'een keessan afaan oromoo akka dhageessanis anillee afaan oromoo kan dubbadhu beekamaadha. Ta'u garuu warroonni nu gidduu na hordofan dingata jiraachuu ni danda'u waan ta'eedhaaf isaan kanaafis xiqqoo hamma dandeettii koo ibsuun na barbaachisa waan ta'eef egaa qayisirii yookiin hundee diimaa namoonni hin beekne jirtanii hundee diimaadha.
akkasumallee akkuma isinitti hime kunoo qaaraa kalariitiin jechuun qaaraan kun vaayitaamin C dha. Bakka fayyaaf madalawaa kan ta'edha jechuudha. Qaaraa arongaadee, qaaraa giddu galeessa gara bicaattii fi qaaraa diimaadha jechuudha. Kaarotii tokko, kaarotii firee tokko, leemuu yookiin bakka asirratti argisiisin jira. Qunda barbaree, akkasumallee ashaboo fi abukaadoo zayitii yoo qabaatan abukaadoo. Yoo abukaadoon qabdani ta'e immoo zayituunis ta'e zayitii kamiyyuu nyaataaf kan isin tasmamu itti dabaltanii maashiniitiin walitti daaktu jechuudha. Qayisirii garuu daqiiqaa 10 hanga daqiiqaa 15 bishaan keessatti affeeluu qabdu. Maaliif akkasiin ciccituuf jechuudha. Isaa booddee kan hundumaa walitti dabaltanii erga daaktanii booddee qaaraa kana garuu ittiin dabaltanii qaaraa kana gosa gosaatiin xinnoo akka ija godhatutti kukkuttu. Isaa booddee akka inni itti mul'achaa jiruu fi akka mul'atuuf wantiin isaa yeroo keessatti erga xumurtanii booddee sa'anii qopheeffatanii tuute sa'aniitti gadi galagalchitu. Erga walitti daaktanii maal walitti daaktu? Kaarotii, hundee diimaa fi akkasumallee immoo leemuu loomii tokko yookiinis immoo yommuu baay'isuun barbaadne gimmaasha zayitiitti naqxu. Zayitii filattanii kan nyaataaf ta'u jechuudha. Isaa booddee immoo qunda barbareetti naqxu, ashabootti naqxu, isa kana walitti daaktu jechuudha. Erga walitti daaktanii isaa booddee immoo kun akkasii ta'a jechuudha. Kun akka nama nyaanko already hundumaallee fixee jira. Baay'ee filatamaadha isiniin jedha. Guyyaa tokko ittiin galateeffachuu dandeessu. Isaa booddee qaaraa kana keleriitiin erga kukkuttanii qaaraan kun keleriidhaan kelerii isa hunduma isaayyuu akka ija godhatutti gardaf gootanii kukkuttanii isaa booddee immoo erga ba'uu ga'ee erga baastanii booddee makiinaa keessaa maankaadhaan waliin maqxu jechuudha. Yeroo sana maal ta'e isin argama kun akka kanatti immoo mul'ata qaaraadha jechuudha. Kun amma qaaraa inni taatiin mul'achaa jira. Akkasitti hojjettanii kana biratti garuu kana qofaallee otoo hin taane shiroo hojjetachuu ni dandeessu, misira hojjetachuu ni dandeessu, dinnicha hojjechuu ni dandeessu, kiikii faana waan barbaaddanii gola jirtu keessan keessa wanta argattanii isa kana hundumaa walitti dabaltanii hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Ani garuu akkuma beektanii anaanis natti tolee jechuudha. Waansaa akkasumallee immoo itti fayyadameen ilaaladhe itti fayyadamee baay'ee gaariidha. Furdina kan hin daballee ziwiwirii dhiigaa firree jechuun deemsa dhiigaa onnee keessa olii gadi deemsisuuf irree gaarii kan ta'e dhiiga keessatti kuusee dhibee fayyaa irratti yookiin immoo ulfaatina waan hin daballe waan ta'eedhaaf otoo kana dabalattanii yeroo tokko matuma keenya akka guddatuuf irree wanta irra keessatti dibannu qofa otoo hin taane irribni nu barbaachisa. Fuulli keenya akka fuula gaarii ta'uudhaaf wantoota nu aarsu irraa fagaachuu ni qabna. Akkasumallee immoo nyaata madaalawaa ta'ellee biqilootarraa jechuun irra caalaarree foon biyya kana firiijii keessatti kan affeelame akkasumallee immoo keemikaala akka hin tabalaashoniif keemikaala noormaalii ta'ee kan namarra miidhaan geessisne yoo ta'u malee keemikaalota qaba. Wanti hundumti isaa fireeshii miti jechuudha. Biyya nuti keessa biyyoota gurguddatan keessa biyya jiraannu keessatti kuni garuu biqiloota waan ta'eef biqiloonni immoo madaalawaa waan ta'aniif yoo nyaanne ziwiwirii dhiiga keenya yookiin deemsa dhiiga keenyaaf baay'ee bareedaadha. Ulfaatina qaama keenyaaf baay'ee bareedaadha. Inna irra caalaatti namoonni tokko waanuma qibaatii mataa keenyatti naqneef waanuma dhadhaa dibanneef waanuma gatii jabeessa kan ta'e goggodhannee fi wanta mataan keenya dheeratu wanta fuulli keenya bareedu nutti fakkaata. Noonoo hin gowwoomina. Nyaanni illee ta'ee bishaan dhuguun sirriitti irriba rafuun illee baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akka kanaatti yaadaati karaa isa keessaattis itti fayyadama. Yeroo sana qaama keenya bicha fayyaa isa qofa otoo hin taane miidhagina keenya illee isa haalota garaagaraatiin gogeeru sirreessaa ni deema. Qaamni keenya illee qaama dhaabbii tolu ta'ee argama jechuudha. Jechuun yeroo tokko waanuma nyaanni biyya kana baay'ee bakka akkuma isiniin jedhe keemikaalota waan qabuuf nama afuufa jechuudha. Innaa yeroo kun immoo biqiltoota waan ta'eef qaama keenya illee sirreessaa. Yeroo tokko ruuzii qofa nyaannee garaa keenya dhiitessuu qofa otoo hin taane wantoota akkasii gola jirtan keessatti argattu. I am sure nan beekasa kana na amana jechuudha. Gola isin jirtu waan bittan hin qabdan. Ani garuu amma biteen isiniin jedha. Yeroon akkan isiniin jedhu immoo anaanis na fayyada waan ta'eedhaaf kana godhee waan nuuf kootti fayyadamu irraa isin qoodaa jira.
inni isiniin jedha obboloota koo egaa waan na jajjabeessitaniif waan subscribe gochaa jirtaniif waan commentis naalaachaa jirtaniif galatooma ammas yoo jaallattanii viidiyoo kana laayikii godhaa yoo hin jaallanne immoo diskilaayikii godhaa yoo jaallattanii hiriyoota keessaniif sheer godhaa maatii akkanaa taane godhaa inni isiniin jedha jaalala keessan irratti hundaa'a galatooma viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti turtii gaarii